daawwattoota keenya amma imala keenya magaalaa Burraayyuu irraa kaasnee magaalaa Olancitee keenya jirra. Asitti teessoo dhaabbata lakkoofsa lamatti argamna. As namukkee kan jiran immoo hojii gaggeessaa dhaabbata Waaqeffattootni Waaqeffannaati. Anis guyyaa har'aa kana ilaalchisee gammachuu fi yaada isaatti dhagaame gaafachuuf isin affeera. Na waliin tura mee walaa warruuti sanbooda gaafii ta'utti deemna. Tole maqaan kiyya Baraadha Urgii Dhugootan jedhama. Hojii gaggeessaa dhaabbata Waaqeffattoota Waaqeffannaati. Hayyee mee har'a ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo marsaa 22ffaadhaaf kan kabajamu asitti wal geenye jirra. Mee maal sitti dhagaame akkasuma immoo ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo kana jechuun maal jechuudha? Tole jalqaba gammachuu bareedinatti dhagaame haalaan gammannee jirra. Harri jala bultiidha deemsa fasii wal geenye. Ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo jechuun immoo ayyaana abboota dabranii lafeewwan yookaan immoo Oromoota hundee Oromoota warra irraa dhalannee irraa horamne hidda qaccee keenya guyyaa isaan itti yaadan warra dabre guutuu Oromoota ilmaan Afrikaadhaa ilmaan gurraachota Afrikaadhaa guyyaa isaan itti yaadannee waan qabnuun qabeenya isaan qabaniin diinagdee isaan qabaniin aadaa fi amala kalee uummanni Oromoo qabu saniin akkasitti gochuudhaan nuslee yookaan immoo afaan Ingiliffaatiin memorize jedhamee beekama addunyaa kanarratti afaan Amaariffaatis jira. Haa ta'u garuu akka Oromootitti warra dabre san akka abboota keenya qabatanitti isaan yaadannee guyyaan kun guyyaa isaanii jennee guyyaa kana isaanii kennine guyyaa sana isaan yaadannee oolu ayyaana sun ayyaana kana jedhama. Mee haala imala kanaa ilaalchisee buufata baay'eetu jira. Amma giddugalleessaa akkasuma giddugalli kaabaa fi wiirtuun shawaa kibba lixaallee as buufatanii buufata meeqatu jira? Haali deemsa isaa maal fakkaata? Bareedaadha. Buufanni amma kaarraas dhufu giddugala lamaa fi giddugala sadaffaa keessaa walakkaatu dhufa. Kana jechuun giddugala kaabaa fiichirraa kan dhufu jira konkolaataa 4. Giddugaleessaa waajjira isaa Burraayyuu kan ta'e konkolaataa 12. Qixqixii gurguddaa kana 12. Jalatti immoo kobraan tokko jira 13ffaanii. Dabalataan immoo naannoo aanaa Boosat kana. Aanaa Boosatii fi aanaa Fantaallee as bulan. Buufata tokko jedhama kun. Buufanni lammataa buufata Malkaasaa jedhamu jira. Buufanni Malkaasaa kun konkolaataa qixqixii 6 achi bula. Kanarraa kanaaf immoo buufata Adaamaatti jira. Buufanni Adaamaadhaa galma adda jaboo kan bulu konkolaataa magaalaa Adaamaatii ka'u konkolaataa 4 achi bula. Kana dabree Mojo naannoo Baatuutti irraa ka'ee haga Mojo ga'utti konkolaataa 11 jira achi konkolaataan qixqixiin 11 achi bulan. Buufanni kun hunduu halkan keessa sa'a 9tti dhufanii as gahan. Bakka tokko konkolaataa 42tu galma Boosatii ka'aa jechuudha. Asii amma bakka amma jiru aanaa Boosat galma Boosat kanaa konkolaataa 42tu ka'aa. Imalli gaa 9tti asii kaaneeti boru naannoo sa'aatii 8-9tti Agamtii godina Harargee lixaa aanaa Daaroo Loboo Araddaa Agamtii san naannoo sa'a 9 geenya. Konkolaataan 42 kun asii ka'aa. Konkolaataan kana malee Harargee keessa konkolaataa bal'aatu jira. Harargee keessaa ka'anii walitti naannoo konkolaataa 54tti herreegama. Maaliif akka galgala kanatti gaban kana dhugaa waan ta'eef imala kanaan guyyaa kana asuma jeekkaraa fi sirba garagaraatiin imallaa jechuu barbaadetan. Fayyaa ta'aadha. Dhumarratti mee naamusaa fi yookiin haala deemsaa maal dhaamtuuf miseensota dhaabbata Waaqeffattootni Waaqeffannaa kanaaf? Hayyeewwanni dhaamnu maalidha? Kan deemnu ayyaana abboota keenyaa kabajuu fi abboonni keenya naamusa qabu, kabaja walii qabu, kabaja namaafillee qabu, haala ittiin haasaa ittiin walaasaan ittiin sirban qabu. Saniif namni naamusan sirba isaa sirbaa bakka sirbuun hin barbaachifne eeriyaa irratti sirbuun hin barbaachifne jennee dhorkin immoo beekee naannoo sanitti naamusan darbuu. Namni fedhallee hoo walitti hawaasa biraatiin illee hawaasa garagaraa keessa dabarraa hawaasa amantii garagaraa qabu keessa dabarraa akka walitti hin buun akka yaada waliin jifanne amantii namaa qeequu dhiisee jecha namaa tuquu dhiisee yaada naamusa qabuu fi qalbii qabaatee qalbiidhaan akka ayyaana keenya nagahan dhaqnee nagahan gallu dhaamsa miseensota keenya guutuudhaaf dabarsina. Fayyaa horaa bulaasiniin jedha. Tumasillee horaa bulaa. Tole dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya amma kan jirru akkuma sila jedhee teessoo dhaabbata Waaqeffattootni Waaqeffannaa lakkoofsa 2 aanaa Walancitii aanaa Boosat magaalaa Walancitii jirra. Akkasumallee deemsi kun jira jala bultii gara Harargee lixaa aanaa Agamtii aanaa Daaroo Loboo galma Agamtiitti ayyaana kabajamuuf deemaa jirra. Nutis maarree imala keenya magaalaa Burraayyuu irraa kaanee haga geenyutti odeeffannoo garaagaraa isin biraan gahaa jirra. Ammas isin biraan geenya nu waliin turaa jenna. Kanatti aansee immoo mee kanatti aansuudhaanis
itti aanaa hojii gaggeessaa giddugala kaabaa na bukkeetti argamanii jiru. Anis kanatti dabalee miira itti dhagahame yookiin immoo ayyaana kana walaalchisee gaaffii tokko tokko isa wajjin taasisaa walaabarru mee jalqaba irratti. Ayyee akkam jirtu nagaa baga isiniin gahe. Leel baga wajjumaan nuun gahe. Maqaan koo Haayiluu Nagaadii Nagireen jedhama yookaan abbaa qajeelaati. Akkuma ibsitee itti aanaa hojii gaggeessaa giddugala hordoftoota amantii waaqeffannaa kaabati. Har'a ayyaana kana kabajuuf jala bultii isaa jirra. Akkas jechuudha. Mee giddugalli kee eessa jiru eessa gaaniiru imalli isaanii akkamii akkasuma immoo buufanni giddugala keetii eessa ga'ee jiraam? Akkuma dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti giddugaloota 5tu jira. Giddugaloota jiran keessaa giddugalli kaabaa isa tokko. Waajjirri giddugala kaabaa magaalaa Fiicheetti argama. Galma Diideexooti. Achi jechuudha. Kanaaf bal'inni isaa silaa galmoota banuun wal qabatee bal'inni giddugala kaabaa Salaalee. Gurtu Salaalee yookaan immoo godina Salaalee fi akkasuma Walloo akkasuma gabbayee kara kaaba biyyattii waan jiru hunda of jala qaba. Asii hanga Eertiraatti ol bahee asii immoo kaaba Awurooppaa fi kana guutuu isaa deema waan ta'eef bal'inni isaa hagas jechuudha. Ammaa fi gurtuu Salaalee yookaan godina Salaalee akkasuma Walloo irratti hojjechaa jirra. Gaarii akkas bal'inni isaa. Ayyee amma imaltoonni yookiin immoo miseensonni giddugala kaaballee dhufaa jiru jechuudha gara Boosat kana. Buufanni isaanii gara Boosat immoo gara miidha? Buufanni warra giddugala kaabaa buufata 4 qabna ayyaana kanaaf jechuudha. Baay'ina irraa kan ka'e bakka 4tti qoonnee buufata Awaash Malkaasaati, Galma Malkaasaa, Dirree Fooqaati, akkasuma Hadaamaa Adda Jaboo fi Boosat jechuudha. Kanaaf giddugalli kaabaa bakkeen buufata ka'umsi Boosati dhufaa jiru. Simannoof qophaa'aa jirra jechuudha simachaa jirra amma. Fayyaa ta'a isaan illee nagaan isaa ga'anii umuriin nu irra dhaasiniin jedha. Mooraa bulaa isinillee galatoomaa.